garuu maatii yeroo furana keessatti waan laphee korra taa'e yookiis waan keessa koo bulee dubbataa yookiis isinitti dubbadha. Sagaleen amma dubbisee Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 dubbisee itti fuftanii ilaaluu dandeessu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisee namoonni macaafni isa jiru ilaaluu dandeessu. Wangeela Yohaannis kan barreessee Yohaannis akka ta'etti warri Baabilii hiikan Baabadu'aa yookiis warri macaafa qulqulluu akkas kan kaan jiru. Booddeetti kaayyoo Yohaannis Wangeela Yohaannis barreessisan yoon deebi'ee baay'ee haasee aaraa miti namoonni baay'een waan beektaniif nan rakkisu. Garuu Wangeela Yohaannis Wangeeluma Yohaannistu barreessee akkaataan itti barreessee kaayyoo Waaqayyoo yookiis ajandaa Waaqayyoo irra lafarraa qabu ergama Yesuus Kiristoos galmaan ga'uudhaaf ajandaa Waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf isa jalqabaa Yohaannis Waaqayyoo wajjin rileeshinii guddaa qaba. Bartuu Yesuus Kiristoos ta'ee keessa jiru isaan duukaa deddeebuu keessaa Yohaannis ga'ee guddaa qaba. Bartuu Yesuus isa Yesuusitti maxxanu isa iccitii garaa Yohaannis yookiis iccitii Yesuus beeku yookiis itti haasaatu Waaqayyoo fi Yohaannis ol argu ol beeku. Haa ta'u qixa kanatti yeroon Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kun yeroo akkamiiti yoo jenne yeroo Yesuus Kiristoos irra lafaarra deddeebi'ee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa barsiisaa dubbachaa jiru ta'uusaa argina. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo yeroo sana caqafamu dubbii Yesuus Kiristoos dubbate adeemsa Yesuus Kiristoos adeeme argina achi keessatti. Maal kan jedhu argina? Yesuustu laga bishaan yookiis Geetsemee Beetazadiyaa iddoo jedhamu lagatti galee in deema yookiis adeemsarra utuu jiru laga kanatti ofiisaaf gore. Lagni sun laga biyya yeroo sanatti warri Yihudaas warri Samaariyaas waa'ee laga sanaa sirriitti beeku. Lagni sun laga beekamaadha. Warri Yihudotaa waa'ee laga sanaa kallattiidhaan beeku. Yesuus Kiristoos garuu waa'ee laga sanaas beeka. Waa'een namoota laga sana jiranis beeka. Garuu kaayyoon Waaqayyo yeroo sanatti manaa ba'ee maal kan jedhu ilaalla. Kaayyoon Waaqayyo hojjete yookiis dhimmi ijoo Waaqayyo lafa sanatti hojjete maal kan jedhu ilaalla. Yesuus Kiristoos wangeela mootummaa Waaqayyo irra lafarra deeme alallabu adubbatu iyyuu malee bartoota isaa wajjin adeemu iyyuu malee ajandaa abbaan isaa itti kenne raawwatu iyyuu malee karaa irra deemuu irra qabu irra hin adeema ture. Mul'ataan geggeeffama ture. Ergama abbaa isaatii raawwachuuf irra lafaa kanarra hin haasaa ture, hin hojjeta ture. Lagni afaan Ibraayistiin Geetsemee jedha kan beekamu keessatti beekamaa kan ta'e namoonni sanatti argaman namoota naafatan, noolan, namoota seenaan gate yookiis namoota haalli gate namoota biloo dhaqanii lagatti nammantu. Yesuus Kiristoos garuu laga sana dhaquu barbaada. Ayyaanni Faasikaa yeroo sanatti fuula galagalfatee jira. Yerusaalemitti ba'aniif dubbii dubbata. Karra olotti kan galchutti ol ba'anii akka isaan ilaalan mandarii Yerusaalem, mandarii Yihuudaa ayyaana Faasikaa ayyaaneffachuu barbaadu yeroo sanatti. Lakkooftu gaarraa wanti waldaa kiristaanaaf amaleffannaa waldaa kiristaanaati wanti du'a Yesuus Kiristoos yaadachuusaaf kan waldaan kiristaanaa waaqatu jiru.
yeroo Yesuus Kiristoos irra lafa deebi'u fuutu galagale. Yeroon sun yeroo ayyaana Faasikaa ayyaaneffachuudhaaf qophii jiran biyya lafaa yookiis qophii isaanii sirreessuudhaaf qophiirra jiran yeroo ta'utti Yesuus Kiristoos garuu laga Geetseemaneetti deemuu barbaada. Laga Geetseemaneetti jedhu itti namooti laga Beetesdaa yookiis laga sanatti namoota akkamiiti? Namoota yeroon gad, namoota tolan, namoota naafatan, namoota hiika hin qabne, jaamni, namoota dura galaanaatti godoo 5 balbala dura jiru keessatti nammanii taa'u. Toora eeggatu. Toora akkamii? Toora galaanni yookiis garaan galaanaa gaafa raafamu, ergamaan Waaqayyoo garaa galaanaa gaafa raasu dafanii namni dursee keessa lixu, dafee namni dursee keessa lixu akka fayyu waan amaleeffataniif isaan laga sanatti nammanii taa'u. Waaqayyoof galanna ta'u. Ameen. Dhaga'ama miti garuu. Een dhaga'ama. Haleluuyaa. Kaayyoo Waaqayyoo ofii isaatiif qabu. Yeroon sun yeroo ayyaana, yeroo Faasikaan fuula galagale, yeroo ol Samaariyaatti ol ba'uudhaaf addaa qaban karra oolotaatti ol ba'een ilaaluu ba'e, waan ta'u ilaaluu ba'e, waan sabara sanatti ta'u ilaaluu ba'e, waan horii Yihuudootaa godhan ilaaluu ba'e, dhaloonni sabara sanaa ilaalan gochuudhaaf ilaaluu ba'e. Gaafa ilaaluu ba'u namoonni laganatti namman namoota balbala godoo 5 qabu, godoo guddaa sana keessa balbala 5 qabu, namoota achi keessatti argaman in arge. Jechaan irratti dubbachuu barbaade itti rakkachaa hin haftu. Dhaga'amani? Dhaga'ama. Itti rakkachaa hin haftu. Ameen. Amen. Amen. Itti rakkachaa hafuu keetu dhaabbata. Karaa itti fufaa deemaa turteetti adeemsa itti fufta, jireenya itti fufta, milkaa'ina itti fufta, adeemsa itti fufta. Ameen. Egaa kaayyoo Waaqayyooti. Karra Yerusaalemitti isa galchu karichi karaa guddaa namoonni karaa walitti fullaasu yookiis karaa namni walitti fulla'u, karaa namoonni biyya garaagaraatti geessutu walitti karra sanarra namoota baay'eetu ichitti argama. Tuuta namoota baay'eetu ichitti argama. Karaa Yerusaalem irra namoota baay'eetu jira. Karaa warra Yihuudaa namoota baay'eetu jira. Karichatti ba'e. Waaqayyo karaa irratti jireenya irratti yooma akkamitti hin baatu si dursee mana kee jireenya kee dursee ba'a. Amen. Ameen. Ennaan bishaan kuufamni kun afaan Ibraayisxiitiin waan dubbatameef, waan haasameef amaleeffannaadha. Garuu Yesuus Kiristoos waan tokko jedhee darbe achitti. Maal jedhe? Namooti baay'een kutaa kanan caqastu dheen dubbadha zumedhe. Namoonni baay'een laga sanatti afan, namoonni baay'een laga sana keessa jiran, namoonni baay'een laga sanatti argaman. Gaafa ergamaan dhufee kuufama bishaanichaa raasu ariifatanii namooti keessa bu'an, ariifatanii namoonni keessa gadi bu'an, fayyanii galan, hiikamanii galan, furamanii galan. Namoonni baay'een garuu achitti hafan. Yeroo tokko nu durfamne, yeroo tokko haala keenyaan durfamne, safaraan durfamne, biyyaan durfamne, hiriyyaan durfamne, namni nu dhiisee darbe, hiriyyaan nu dhiisee darbe, haalli keenya nu dhiisee darbe, waan booddeetti qabnu fakkaatu malee Waaqayyo guyyaa tokko kara mana keenyaa iddoo jirutti argame, argamsa isaan harka qabee ol nu kaasa. Ameen. Amen. Balbala 5 tureedha.
godoo sana keessa namootatu buufatee jira. Namoonni achi buufatan namoota fayyina barbaadan, namoota hiikamuu barbaadan, namoota nagaa barbaadan, nama abairru, nama lamxii qabu, nama rakkina naafate, nama rakkina garaagaraa qabutu laga sanatti godoo sana keessa jiraatu. Jireenya godoo jiraatu. Nama jireenya godoo jiraatantu lafa sana jira. Namoota jireenya godoo, namoota jireenya godoo, namoota jireenya harka namaa jiraatantu laga sanatti argamee jira. Waaqayyo garuu gaafa yeroon isaa ga'u, gaafa haalli isaa qindeeffachuu jalqabu Waaqayyo laga sanatti fuula galagalfata. Waaqayyo iddoo jirtutti fuula galagalfata. Ameen. Ameen. Mana ati keessa jirtu, jireenya ati keessa jirtu, bara ati keessatti natti dukkanaa jettee jirtu kanatti Waaqayyo fuula galagalfata. Ameen. Ameen. Hallelujah. Yeroo tokko jireenyuma keessa jiraannu, deddeebima keessa jiraannu keessatti nutti hadhaa'e, nutti fokkisee, nutti toluu gaafa dedu, wayyoo bakka naa dhumate, wayyoo bakka jiraachuun dadhabe gaafa nu dhuguma fakkaatu akka foonitti gaafa laallu hin fakkaatu. Garuu ija Waaqayyoon gaafa laallu haalli amma nu rakkisee, haalli amma nu danqee, haalli amma iddoo tokko nu kaa'e, haalli amma safara tokko akka jiraannu nu godhe, haalli amma safarri akka dhunnu nu godhe, haalli amma safarri akka nyaannu nu godhe guyyaa tokko nurraa hin geggeeffama. Ameen. Hallelujah. Mana keenyarraa, waamicha keenyarraa Waaqayyotu geggeessa. Ameen. Hallelujah. Ameen. Warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokko du'e, godoo sana keessa ciisanii raafamu bishaanichaa hin eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyo bishaan yeroo dhufe golbooma bishaanichaa irraasa ture lixee. Ergamaan Waaqayyo golbooma bishaanichaatti gaafa lixee raasuu jalqabu namoonni godoo sana keessa jiran tokko lamaan keessa bu'anii, tokko lamaan fayyanii, tokko lamaan hiikamanii galan. Har'as Waaqayyo fayyinati yoon dhufu, nagaati yoon dhufe, mana kee, jireenya kee, mul'ata kee barbaacha hin dhufa. Ameen. Ameen. Dhanna gar tokko du'e baatanii laga sana taa'u. Harka naafate baatanii laga sana taa'u. Isayyuu jiree godoo jiraata. Isayyuu jireenya jiraata. Lafa ati jirtu, mana ati kee jirtu, bara ati kee jirtu, waan mana jiraatu, haala jiraatu, yeroona jiraatu, waan sirkatti mul'ata kee jissuu barbaade, waan abdii kee sirkatti jissuu barbaade, waan dhaabbata kee sirkatti jissuu barbaade, Waaqayyo galgala kana ofii isaan itti ba'ee jireenya keerra, mana keerra, waan namaa dhidhimsee ofii isaaf Waaqayyo maleef qooda gaarii fila. Ameen. Ameen. Waan na dhibu tokkotu jira moota Waaqayyo. Yoo sagaleen kun dhaga'amu ta'e natti himaa, meeti natti himaa. Dhaga'ama. Okay, hin dhaga'amu. Dhaga'ama miti. Hin dhaga'amu sirriitti. Namni naafi akka yaade deemuu hin danda'u. Namni qaama gar tokko du'e akka barbaadetti rafee galagaluu hin danda'u. Akka barbaadetti jechuu hin danda'u. Akka barbaadetti dhuguu hin danda'u. Akka barbaadetti deddeebuu hin danda'u. Akka mafatoo hin danda'u jechuudha. Iyyuu jireenya godhe isa keessu. Lafa ati jirtu, mana ati jirtu, waan ittiin boojamtee jirtu, galgala sitti dukkanaa'e, yoo sitti dha'e, jireenyi sitti wallaan, Waaqayyo karaa sitti fidee, jireenya sitti fidee karaa mana, karaa daandii keerraa ariifachaa hin dhufa. Ameen. Maaliif kan jedhuun dubbachuu barbaada? Fayyina barbaadu Waaqayyo hin fayyisa. Ameen. Nama hiikamuu barbaadu Waaqayyo hin hiika. Ameen. Ameen. Raafamu erga Waaqayyo yoo malee bishaan sun raafamuu hin danda'u, urgufamuu hin danda'u, fayyinni ta'uu hin danda'u. Waa'ee namoota laga sanaa jiranii haasoo irraa achan deebi'a. Waaqayyo jireenya sirkatti lagatee, sirkatti gadi bu'aa ta'e,
waan godoo sirkatti ta'e, waan sirkatti ijaarsa dhabe, waan sirkatti miiltoo dhabe, waan sirkatti daandii dhabe, Waaqayyo galgala kana tooratti siif deebisu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Waaqayyo galgala kana mana keef jireenya keef tooratti deebisu. Amen. Amen. Oh Jesus. Amen. Waa'ee namicha tokkoo ilaallasitti. Namichicha hin argitu caqastanii itti ilaalaa jirtu. Namichi kun namicha waggaa 28 laga sana guutummaa ture. Garuu yeroo hundumaa namoonni baay'een isa dura dhufanii isa booddee namoonni baay'een laga sana dafanii fayyanii galan, kamanii galaniiru, furamanii galaniiru. Garuu namichi tokko achumatti hafeeta. Achumatti jira. Achuma dhaabatee jira. Maal eega jedhuuf harka Waaqayyoo fayyina Waaqayyoo eega. Waaqayyoof galanna. Amen. Itti rakkachaa inaftu yookiis rakkachaa inaftu kan jedhu irratti dubbachaa jira. Nama maaltu rakkisa? Nama maaltu rakkisa? Tokkoffaa fayyina dhabuudha. Yohaannis 5:6 marra isa jiru. Fayyina dhabu. Maal hojjetta? Laga kana maal hojjetta addanaa jedhee gaafa gaafatamu ani nama dhabe. Nama bishaan kana keessa na buusu dhabe. Nama gaafa bishaan kun raafamu ergamaan Waaqayyo bishaan kana dhufee raasu nama keessa fuudhee keessa na buusu dhabe. Itti boqoqaan ture. Itti daa'imaan ture. Garuu bishaan kana golbooma bishaan sana qaqqabuu hin dandeenye. Ergamaan Waaqayyo gaafa raasee bahu keessa bu'uu hin dandeenye. Harki koo jireenyi koo dadhabaadha hiika hin qabu ani jedhee gaaffii deebii deebisutti ka'e. Maaltu akka hin fayyine nu godha? Maaltu akka hin hiikamne nu godha? Maaltu akka karaa qajeelaa irra hin deemne nu godha? Jireenya goophate, jireenya lamxaa'e, jireenya humna dhabe, jireenya gatii dhabe baatee laga sana ta'a. Garuu maalitti jedhe? Kai jedheetu hin taane amma shiree kee fudhadhu kai ittiin jedhe. Amen. Hallelujah. Maaliif jecha kana jedha? Kaleessa sanaan baatamaa ture. Kaleessa siree sanaan baatamaa ture. Kaleessa laguma sanatti namni millatu dhibeera. Kaleessa namni laga sanatti namni ilaalu dhibeera. Har'a garuu nama namarraa adda ta'e, nama firarraa adda ta'e, nama lammiirraa adda ta'e, nama araddaarraa adda ta'etu gara deemuuf. Gurmuusaa irratti kan si baatu, mana kee jireenya kee gurmuusaa irratti kan baatu, karaa mana kee deemaa kan dhufirreen Waaqayyo, humni Waaqayyo ariifatee mana kee jireenya kee hin qaqqaba. Amen. Maal barbaadde nan fayyina eddaa amma kana booddee kai adeemi siree kee fudhadhu deemi ittiin jedhe. Lakkaa yeroo tokko wanti nu rakkisu, wanti boojuu keenya, wanti eebba keenya, wanti nagaa keenya nyaatu jira. Garuu hamma dhumaatti keessa turuudhaaf, hamma dhumaatti keessa gaafa deddeebinu obsa keenya fixa, abdii keenya fixa. Waan nama dhibu warri Yihuudootaa amma akka jedhan guyyaa Sanbataatti namni fayyuun eenyu namichi si fayyise, eenyu namichi siree kee baadhu galisiine jedhanii dubbii jalqaban, haasaa qaban. Fayyuu keef haasaan guumuudha. Fayyuu keef, milkaa'uu keef, hiikamtee deemuu keef, furamtee deemuu keef, eebbifamtee jiraachuu keetiif affiin jira, haasaan jira. Garuu Waaqayyo haasaan lootaa sirraa qaba. Amen. Hallelujah. Waaqayyoof galannaa ta'u. Amen. Maali? Eenyutu si fayyise jedhanii gaafatan? Eenyu namni siree kee fudhadhu galisiin jedhan? Akka seera sanaatti guyyaa Sanbataa namni dhukkubsataa fayyisu yookiin hojii hojjechuun tokko iyyuu hin jiru. Seera Yihuudootaati waan ta'eef. Seera namni kaa'e, waan yeroon kee kaa'e, waan haalli kee kaa'e cabse Waaqayyo gara mana kee,
gara jireenya kee gara araddaa kee seenee gurmuu kee irratti ulfina si baachisa Waaqayyo. Ameen. Manni isa na fayyiseetu baadhuu deeminaan jedhee isa rakkoo dhufee lafaa na kaaseetu baadhuu deeminaan jedhee amma baachuu qabaa jedhe. Isa gara koo dhufeetu fudhadhuu deeminaan jedhee akka inni kaleessa baatamaa ture kaleessa namaan baatamee gara kee har'a garuu ofiisaa waa baatee galaa jira. Yaa namoota Waaqayyo amantoota Waaqayyo yeroo namoonni baay'ee abdii namoota baay'ee jireenya namoota baay'ee wanti okkolchiise wanti abdii namaa okkolchiise yeroo keessatti Waaqayyo ulfinaan jireenya kee mana kee geessee kabaja mana kee geessee akka ulfina baattee deemtu nama tokkotu yeroo tokkotti nama tokkotu fayyamtee darabeen isarra darbee Yesus har'a galgala kana jireenya kee tabu har'a galgala kiyyo har'a mul'ata beetti galgala Waaqayyo haa ba'u. Ameen. Maala kee Waaqayyo hin dhufu. Lammaffaa nama fuudha. Nama waan baay'ee dhabee ka'eeyyuu immoo nama gaafa inni golboobe bishaanii raamu kana fuudhee isa buusu waan dhabeef achuma yaadni immoo hin baay'isini amma kee buutatu hin taane namoonni baay'een keessa bu'anii yaadni namni lakka sanatti dhokoganii fayyanii ati garuu kana deeme. Formulaa tajaajila keeti, formulaa jireenya keeti Waaqayyo akka nama biraatti hojjeta miti. Kan narraa adda godhee mana kee hojjeta Waaqayyo. Fayyina adda godhee na dhaloota adda godhee Waaqayyo. Maaliif jennaan namoota baay'ee hin bu'ani eeyyee nama qabu eeyyee dhaqaniiru lagasan eeyyee nama eetu fayye eeyyee amma garuu ati nama qabdatu hin taane Waaqa qabde. Ameen. Hallelujah. Nama qabaachuu moo Waaqa qabaachuu gaariidha? Waaqa qabaachuu. Waaqa qabaachuutu gaariidha. Siifi Waaqatu miilaan deemee dhufe gam jedhimee ka'ii deemee. Waaqa fayyisee Waaqa lafaa si kaaseetu karaa kee dhufe waan ta'eef ati oduun baay'isin ka'ii deemee. Ameen. Hinkaa barri naafummaa, hinkaa barri itti rakkan akka biyyaatti, akka hawaasaatti, akka waldaa kiristaanaatti, akka maatiitti kan itti rakkan waan baay'ee qabna. Biyya keenyatti rakkanna, waldaa keenyatti rakkanna, amantoota keenya gidduutti rakkanna, naafummaadhaan rakkanna, jaabummaadhaan hin rakkanna, Waaqayyo fayyummaatti nu dhaabee. Inkee adda godha Waaqayyo. Ammas deebi'a. Mee Waaqayyo kan koo adda godha jedha. Waaqayyo kan koo adda godha. Waaqayyo kan kee adda godheeti. Waan sabaritti milkaa'in hin milkoofne. Waan sabaritti hin eebbifamen hin eebbifamtu. Waan sabaritti hin gammadeen hin gammaddu. Kan kee adda godhe kan kee gammachuu qofaatti mana kee qofaatti jireenya keef gammachuu fida. Garuu itti akka biyyaatti itti rakkan akka waldaa kiristaanaatti isa rakkan Waaqayyo nu irraanfachiisa. Ameen. Namoonni kun nama 10 hin jedhu. Macaafi qulqulluun Baabilis kunis nama hin jedhu. Nama 50 hin jedhu. Ani hin argine amma mudhetti. Namoota naaf, namoota jaama, namoota okkolan, namoota lamxii ta'an dhanni isaanii gartuu du'eetu laga sana jira. Sanaaf saayinsii isaa Waaqayyotu miillaan laga sana dhaquu barbaade malee waan biraa miti. Kottaa akkoo waa'ee keenya dhaloota gaafa itti humna dhabnu gaafa itti baay'isnu Waaqayyo maaliif ta'uu danda'a jenna.
amma dhageessanii amma Waaqayyo ofii Waaqayyo amma waldeenu amma Waaqayyo biyyatti faanaan hojjetu amma Waaqayyo waldaa keessa faanaan Waaqayyo laganu Yesuutti faanaan Yohaannis 6:7 dandeessu. Yesus gooftaa. Ilaamee waan tokko dubbachuu barbaada. Waan hin haasa'u barbaada. Waa'ee naafaa, waa'ee goophoo, waa'ee lamxiittiin qooda qaba miti. Hammani mul'ata naafate, ergama naafate, dhageetti raafate, jireenya raafate, kaayyoo naafate Waaqayyo dhufaa jira galgala kana. Ameen. Waan urgufamee abbaa dhabe, waan okkolee, waan buusaa dhabe, waan boca dhabeef Waaqayyo galgala kana dhufaa. Ameen. Isa sadaffaa namaan durfamu maal ennaan inni naafate hin galee, inni lamxaa hin galee, ani immoo waggaa dheeraan ture lafa kana. Ani immoo bara dheeraan ture lafa kana. Ani ji'a miti, torba miti, dhiyaa miti, waggaa 38 laga kana ture. Namoonni laga kana keessa na dura dhufan, na booddee dhufan galaniiru, sokkaniiru, fayyaniiru, hiikamaniiru. Ani garuu ammarraatti hin fayyine. Hin durfamte. Namaan durfamte, hiriyyaan durfamte, safaraan durfamte, haalaan durfamte. Waan ati na dursa ettee yaanneetu si durse. Waan ati booddeetti nafattee yaanneen durfamtee jettofte. Nama booddee taate, nama teellaa taate. Waaqayyo inni si mana keef jireenya kirbeera. Ameen. Ameen. Darbeera Waaqayyo. Ameen. Hamma gaafottuu haasaa kana hin haasofne. Mandara Yihudaatti Saalimitti solbaana hin haasofne. Waan nama dhibu ergan akkamitti fayyee fi dinqii akkamitti akka inni fayye akkamitti akka inni warri Yihudotaa mata dhukkubbiitti haasaatti kaan. Ilaa ammas nan jedha. Fayyin kee, diina kee, hamaaf, goomataa mata dhukkubbiidha siif jireenya. Ameen. Ameen. Kanuma keessa darbataa jira. Ilaa. Milkaa'uun kee, guddachuun kee, eebbifamuun kee, fayyitee deemuun kee, ol jettee adeemuun kee, karaa qajeelaa argattee deemuun kee, Kiristoos ta'ee fayyisaa ta'ee amanattee jiraachuun kee namoota baay'eetti gaaffii haa ta'u malee Waaqayyo ulfinaan gara mana kee dhufeera. Ameen. Namaan durfamte, haalaan durfamte, safaraan durfamte yoo ta'e iyyuu Waaqayyo akka ati hin durfamne gochaa jira. Ameen. Waan adda godhu tokkoon isinitti meedhiisa. Isinitti maaskiyaa. Ani warri Yihudotaas dubbiin dubbanne. Namni tokko waa'ee isaanii hin dubbanne. Dubbiin irratti hin kaane. Fayyanii galan. Seenaa hin qaban. Rikoordii hin qaban. Garuu akkamitti fayye kan jedhu namicha kana irratti Waaqayyo assaayimentii guddaa dizaayin godhe. Maaliif dizaayin godhe? Waaqumatu yeroo isaan ayyaana fuula galagalfatan Waaqayyo dinqii hojjechuu barbaada. Yeroo isaan akka foonitti ayyaaneffachuu barbaadan akka akeeka isaanitti qophaa'anii Waaqayyo immoo dizaayinii godheeti. Namuma isaan laga sanatti beekan, namuma isaan safaratti beekan, namuma isaan kaleessa dheengaddaanii ilaalanii tuffatanii bira darbanii Waaqayyo mandara gaaraatti ol baaseeti. Nama dinqii nama siree baachuu hin dandeenye, nama kaleessa namaan ta'u, nama kaleessa namaan kan Waaqayyo fudhee mandara gaaraan. Ameen. Jireenya kee fayyisee, abdii kee fayyisee, nagaa kee fayyisee Waaqayyo miila kee ulfinaan dhaaba. Ameen. Akkamitti fayye? Eessaan fayye jedhanii dinqisiifatan. Maal jennaani? Waaqayyo kana fayyise. Eenyunni guyyaa sanbataa fayyisu kun? Eenyunni naan Yesuus Kiristoos? Namichi kun immoo maal jedheen? Eenyunni gahee jiru?
eenyuun si waame kun eenyuun lafaa si kaase kun eenyuun mimmaanjaa kun waaqayyoon inni jala kee dhufe. Naatti tola. Maal jennaan kan keen adda namooti baay'een fayyadanii galan malee siree baatanii hin kaane. Ila rakkinni hammuma sirratti beekame hammuma rakkinni kee sirratti beekame ati rakkina kee irratti beekamta. Hammuma muddama sirratti beekame ati immoo muddama kee irratti beekamta miilla kee irratti jaalchi. Naannatti dhufaasaan kun ila hammuma namni kan keedhee nama beeku hiriyyaan beeku namni hundumtuu sirratti arge sana harka kee keessatti galata argee namoonni akka didifatan godha Waaqayyo. Maal jennaan namuma dalaga sanaa jedhan namuma sadaqee tureedhaan namuma sabaree darbeechi tureedhaan waggaan isaa tureedhaan midhan barri isaa tureedhaan midhan Waaqayyo wangeela lama keessa lallabaaf ergaa guutuu dabarsaa Waaqayyo waa'ee kee qabate Waaqayyo mandara diinaatti sabara diinaatti waa divaan biyya dukkanaa'e laga dukkanaa'e sabara dukkanaa'etti Waaqayyo waa'ee kee darbee qabatee sana. Amen. Qabatee si qabatee maal waaqeffate abalu maal waaqeffate mee maal waaqeffate abalu maal waaqeffate waaqi abalu maalidha waaqni isheen tamanatti eenyudha amma jedhanitti maaliif waaqayyo keenyatu waaqa namaan durfamu haalaan durfame safaraan durfamu iyyuu malee namni safara keessatti dursa harki eenyutu jabeesse gaafedha isa na fayyisetu baadhu galinaan jedhe isa na fayyise isa garaa koo ilaale isa mudda koo ilaale isa lafaa na kaasetu baadhu deeminaan jedhe. Maaloo yeroo tokko diinni gaafa nu lolu biyyi lafaa gaafa nu lolu seexanni gaafa nu lolu bakka itti duuna kiyatti salphanna kiyatti yeellaan jechuu dandeenya lakkaa kiyatti yeellaan kiyatti hin qaanamu sababni isaa maalidha waaqayyotu garaagarummaa uumuu barbaada. Amma mee egaa waaqayyoof galanna ta'u malee namoonni kam biyya kam gaafa jiraatan biyya kam gaafa jiraatan namni namaan hin durfama firaan hin durfama hiriyyaan hin durfama haa ta'u garuu nama waaqayyo dursa durfama nama waaqayyoon wajjin ta'etu dursa waaqayyotu dursuu barbaadetu dursiisuu barbaadetu dursa malee nama akkasumaaniif fiigee dursa miti. Waan taa ilaala dheengaddaa waan taa sammuu kootti xiinxala sammuu kooti kun yaada kooti. Maalan xiinxalaa namni kaleessa beekamaadha cimaadha bakka abaluun bira darbeennu hin jiru. Abalu agalgaa cimaadha namni hin jennu hin jiru. Abalu sooressa cimaadha namni hin jenne hin jiru. Abalu basumaam abaluun si jiga qabuun hin jiru gaafa jedhu hin jiru. Maa inni kun? Ajandaan isaa waaqayyoof gala. Waaqayyoof galanna ta'u. Namni erga fayyee maal ta'a kan jedhu dubbadha. Namni erga fayyee maal ta'a? Namni erga fayyee maal ta'a kan jedhu dubbadha. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14-16 irra jiru yoo jiraate namni nu dubbisu yoo jiraate nan barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14-16 namni yoo qabaattan naa dubbisaa. Ergasii Yesuus namicha fayye sana mana qulqullummaatti argatee kunoo amma fayyiteetta egaa
kan kanarra caalu akkasitti hin dhufnetti si'achi cubbuu hin hojjetin ittiin jedhe. Namichi yommus dhaqee kan isa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yihuudootaatti hime. Yihuudoonni kana irratti Yesuus hojii akkasii yaa Sanbataatti waan hojjeteef isa ari'achuutti ka'aniidha. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Eessatti argedha? Mana qulqullummaatti argedha. Kottu mana qulqullummaadhaan naree fuudheen deemnee margitu. Kophaatii mana qulqullummaatti fayyuu qabda. Dhaqee mana qulqullummaatti si fayyisee bira darbeeti. Dhaqee mana qulqullummaa keessatti gaafa dhaqee immoo akka wanti caalu sitti hin dhumneef deebitee cubbuu hin hojjetin jedhe. Lakkaa cubbuun nama naaffisaa jechuudha. Lakkaa cubbuun lamxii nama godhaa jechuudha. Lakkaa cubbuun akka namni miila guutee hin deemne nama godhaa jechuudha. Lakkaa cubbuun milkaa'ina nama dhowwaa jechuudha. Lakkaa cubbuun karaa nama dhowwata jechuudha. Deebitee cubbuu hin hojjetin waan caalu jira jechuu isaati. Naafummaa wanti caala hin jiru. Waggaa dheeraa laga taa'uu nam wanti caala hin jiru. Garuu deebitee cubbuu kana hin hojjetin kan caalutu sitti dhufaa'e. Oomaan jedhuudhaan waldaa kiristaanaatti lallabu. Oomaan jedhuudhaan waldaa kiristaanaa keessatti hojjechuun namni waldaa keessa taa'ee hubata. Waldaa keessa taa'ee namni jallata. Waldaa keessa taa'ee namni naafata. Waldaa keessa taa'ee namni jaame. Waldaa keessa taa'ee namni hiyyoome. Maaltu itti dhufe? Inni caalu akka itti hin dhufnetti deebitee cubbuu hin hojjetinedha. Akeekkachiisa guddaadha jaraana kun. Fayyiteet, dhiigamteet, nama Waaqayyoo taateetta, lallabaa taateetta, raajii taateetta, Waaqayyo laga si ceesiseera, Waaqayyo si keesseera. Deebitee cubbuu hin hojjetin jechuu barbaada Waaqayyo. Waan kaleessa dheengadda keessa turte keessa deebi'ee fudhadhu jechuu barbaade Waaqayyo. Har'a waa'ee namicha sanaa dhiisaa gataa. Har'a Waaqayyo hin miruun maal jechaa jira? Waldaa keessatti jaamuun ta'a. Jaameeran ta'a. Utuun lallabuun jaameera ta'a. Utuun lallabu utuun raajuun naafa ta'ee jira ta'a. Waaqayyo naafummaa koo haa fayyisu. Waaqayyo jaamummaatti na amaaru. Mee akka jedhaa mirga harka keessanii ol kaasaati. Yaa Waaqayyo jedhaa. Ameen. Na hiiki jedhaa. Hallelujah. Amen. Waaqayyo si hiikuu yoo baate naafuu kee waldaama keessatti iyyuu jira. Jaamummaan kee waldaama keessa jira jechuudha. Waaqayyo yoo si hiikuudhaa baate deemnee cubbuu hin hojjennu yoo ta'e. Deemnee jallina keessa hin jirru yoo ta'e. Waan ittiin naafanne, waan ittiin jaamne, waan ittiin lamxoofne, waan ittiin safarii nu beeke keessaa baane deebinee itti deebina yoo ta'e waldaama keessatti naafachuu, waldaama keessatti yoomuu, waldaama keessatti cabuu, waldaama keessatti naafa ta'anii hiriyaa booddeettamuun jira. Waaqayyo miilla naafate, jireenya naafate, abdii naafate, kennaa naafate Waaqayyo galgala kana miillatti haa godhu. Ameen. Deebinee cubbuun hojjetinee. Maaliif deebitanii araqee duddan maaliif deebitanii kana gootan ennaani maali Orommaan hoon dhufan dhufa jedhee dhiyoo dhiise maali yoo garuma Orommaa dhufa malee gara keenya dhufuu dhiise fakkaata kanaaf qandoo baachuutti gaaneetti hin dhufaadha Yesuus. Ameen. Gara adiitti gortee murteessaadha malee Waaqayyo jireenya kee biraa mana kee biraa hin hafu. Dhugaadha. Maaltu natti dhaga'ama? Namni maaliif cubbuutti deebi'edha? Namni oomaan jedhutti maaliif deebi'edha? Fayyineerraam waa'ee goobummaa waa'ee jaamummaatti dhiisaa darbaa. Fayyineerraam lallabaa ta'eeraaman, raajii ta'eeraaman, luba ta'eeraaman, lubummaa kottan jira, raajiidha raajummaa kottan jira.
Kana dura rakkisu Waaqayyo nu haa fayyisu. Ameen. Akkuma carraa Waaqayyo wajjin Yesuus Kiristoos wajjin ol argan mana qulqullummaatti. Waaqayyo mana isaa keessaa Ameen. Waaqayyo mana isaa keessa ajandaa isaa keessaa sin dhabin galgala kana Waaqayyo. Ameen. Namni erga fayyee maal ta'a kan jedhu cubbuu dhiisa. Bagus. Jedhee dheeraa. Makin isa. Lammaffaan waaqummaa Waaqayyo arga. Waaqayyummaa Waaqayyo arga. Waaqayyummaa Waaqayyo arga. Namni gaafa fayye. Namni gaafa waaqummaa Waaqayyo arga. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 34 irraa waan jiru tokkotu jira. Hojii ergamoota 9:34 Phexrosiif Anaaniyaas Waaqayyo argee waa dubbata achitti. Mee namni tokko yoo argate naa dubbisa. Namummaa obboleessumti koo naa dubbisi. Hojii ergamootaa 9 lakkoofsa 34 Phexros Eeniyaas Yesuus Kiristoos si fayyisaa ka'ii afata kee dachaasi ittiin jedhe achumaan Eeniyaas hin ka'eedha. Ameen. hin ka'e. Waaqumti yaa eebbisu. Afata kee dachaafadhu ka'i. Ka'iitii deemi amma dinqii taa'amiti amma miraakilii taa'amiti ka'i ittiin jedhe Waaqayyo. Afata kee dachaafadhu. Kootota kaleessa deeggarra jiru sana dachaasi sotti jedhe. Lafaa kaasi jedhe. Har'a lafaa ka'uusiita. Har'a hiikamuusiita. Har'a furamuusiita. Waaqayyoon argite waan ta'eef deemi jedhe. Baay'ee na dhiba. Ka'i dachaafadhu. Waa'ee kanaa iddoo baay'ee keenyaa haasa'uu akka dandeenyu nan beeka. Kutaan baay'een akka bate nan beeka. Dubbii baay'een akka bate nan beeka. Phexrosiif Yohaannis fa'aa mana qulqullummaatti gaafa isaan ol galanis argeera. Achittis kutaan sun jira. Garuu as ichi dubbachuu barbaadee miti. Hayyuu kee mirkaneeffachuudhaaf ka'utu si dursa. Ameen. Amma mee waa tokko isin gaafadha gaadhiifama daraa. Isin jaalladha. Qoricha fudhattanii kaatanii namni qoricha isinii kenne fayyiteetta moo yoo isin jedhee isin gaafate natti fooyyeera moo fayyeera jechuutu wayya. Fayyeera maali? Namni qoricha namaa kenne suni sabuusaa fi sapiraayis ta'uu qaba yookiis itti aara galfachuu qaba. Saayinsii isaa argateera waan ta'eef qoricha sii kenne galatoomuu qaba. Dhaankiyuu qaba. Yesuus inni si fayyise moo ka'i gaafa siin jedhoo callumettee teessa. Mana kee keessa jireenya kee keessa waan ittumaan kaleessa jedhamtee jirtuun teessa. Waaqayyo ka'i siin jechaa jira mana kee. Akka jireenya keetti, akka abdii keetti, akka mul'ata keetti ka'i jechaa jira. Goda kinaa kee, godinaa kee, godina salphinaa Innaan cala dhibiti gaan qoricha marmaake Yesuus immoo miti fayyiseera fayyiteetta muusaa akka deedduun barbaada fayyiteetta fayyiteetta biraan barbaada ogeessa biyya lafaati kun inni fayyiteera sineera kee kaleen kee gulaaneetiin kee si dhiiseeraani kan biyya waan fayyiteetta sitaa jiran harkisii harkasi fayyiseera akka buuseera harka iyyuma keessi raafachiiseera harka tataa keessa keera taa jirtoota kee Suularia
Harki fayyuudhaan galgala kana gubaa kana gidduu dhaabatee jira. Harki hiikuu danda'u kana gidduu dhaabatee jira ergamaan Waaqayyoo. Ameen. Amen. Namaa seenaa jira. Suulaa garaachanatti jira. Kulaaneetiitti kan jira. Sammuutti garaa jira. Loobaanaya. Abireefiina tuula jiraatu. Harki Waaqayyo waa'ee keetiif garbaa jira. Ameen. Oh yes. Ergamaa Waaqayyoo dhufaa jira. Ameen. Ilkama siita, fayyina siita, boqonnaa siita. Irraanfattee dabartana amma itti rakkachaa hinaaf ta'e. Isa harka kee jiru, mana kee keessa jiru, isa bidiruu kee keessa jiru itti rakkachaa hinaaf Waaqayyo akka itti irraanfattu gochaa jira. Haleluuyaa. Waaqayyo jiraataadha. Nama galataa ta'a. Sadaffaa. Namni erga fayyee maal ta'a kan jedhuuf sadaffaa nama galataa ta'a. Ameen. Namni erga fayyee maal ta'a kan jedhu kan jira. Cubbuu dhiisa jedheera. Waaqummaa Waaqayyoo arga jedheera. Sadaffaa nama galataa ta'a. Nama galataa. Nama galataa. Luqaas boqonnaa lakkoofsa 24 Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 arguu dandeenya. Nama galataa ta'a. Ameen. Ameen. Amma namichi fayyee kun mandaratti gaafa ba'e fayyuu isaa duwwaa dubbatee hin dhiifneen galateeffate. Boleessi koo ammas sin ergadha dhiifama. Wangeelaa Luqa boqonnaa 5 lakkoofsa 24 naa dubbisi. Luqaas 5:24. Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beekaa jedhe. Achumaanis isa dhagni isaa gar tokko du'een sittan himaa ka'iitii siree kee fudhadhuu mana keetti gali jedheeni. Si'uma sanaa ameen ameen. Achirratti hooquba akka dhiyeessan Maarqos boqonnaa 2 irratti lakkoofsa 11 irra jira. Hooquba akka isaan dhiyeessan galata akka isaan dhiyeessan argina. Maaliif kan jedhu namni kun calluma jedhee fayye miti. Marfi akka matee yookiin waan gargaaramee fayye miti. Harka fayyisuu danda'u harka Waaqayyootu dhufe. Ilaa ani waan tokkon jedhamu dubbii koo fixee jireenya namaatti gaada namaatti mul'ata namaan hojii namaa kan geggeeffamtu nan jedhamas gola namaatti mana mul'ata namaa kan geggeeffamtu Waaqayyo naafummaatti si fayyisa of si dandeessisa. Miilla kee fayyisa, jireenya kee fayyisa, abdii kee fayyisa, miilli kee garanaaf kaabana. Ameen. Maaraa lafa danamaa. Ameen. Hiika jechaa jira Waaqayyo. Ameen. Gaddaa jirtu dhaabdatti jira Waaqayyo. Ameen. Akka mana keetti mul'ata dhufaa jira itti rakkachuu keetu hafa. Ameen. Mul'ata harka namaan jiraachuun rakkisaadha. Obboloota koo harka ormaa jirtan keessumaa ijoollee biyya bakkee biyya arabaa jirtan kun nan jedha waaqummaa Waaqayyotti amane humna Waaqayyotti amane isinitti dubbii tokko nan dubbadha. Eenyu keeyyuu hin beeku akkaataa kamitti eeyyus hin beeku har'a sin baas gola rakkinaa kiyaa gola salphinaa kiyaa gola iyyumaa kiyaa gola jaaramuu kiyaa gola coqqolloo kiyaa har'a galgala kana miilla kee ka'ee fiigii deemi. Ameen. Ila akkati mata namaa himtu kana godha. Waatu dhufa.
naman qabuun jedhin waaqni dhufa. Turan qabuun nama dhufa. Hiriyyaan qabuun jedhin nama si dhufa. Dibaasu gola sana keessa harki Waaqayyoo dhufeera. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. Gammadu. Haala ulfaataa kam keessa yoo dhaabadhe hamijatu atolu garaan koo kan gooftaatti gammadu nan abdadhaan Waaqayyoon. I believe baay'ee amanaan Waaqayyoon. Maaliif hin amanaa? Waaqayyo maaliif irra lafaarra kaa'e immoo? Dhaabeera. Maaliif Waaqayyo na jiraachise? Akka ati dararama aftuun miti. Akka balballi sitti banamu. Akka nama taatu si gochuu barbaada Waaqayyo. Kanaaf Amen. Hallelujah. sagalee ani dubbadhu asuma irratti dhaabu.